السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرجمتن ويلكم عشان مركونون كيسون على كيساتك أقول أمانتي كده جند أصلا جنة بقول مجراتنا من دون تكيسون وجار رفتوتا كيا وروني أنجمنا ورتن هيدو كلاتهم عمل لايك شير يقول سبسكرايب يقول وروني هروتا تاني أنا أعرفه بقنا جان أفتني قريت channel كي أساسي ما تجرا سينا ما تينا تاسين جرا إيجار سمعنا سالي سنتدرسو أبي قرآن كسمة يبات رمضان كان كيسا قرآن يا ويان سورة اللي يون وجين الفاضي يوها لنومي جايمو سورة لما سدي له قراني أجرين وفقبا جتشودا أكسما warri dalagaan nutti baay'atummoo guyyatti suuraa takka qarawuun dirqama hojjetaatuma jechuudha. Egaa aappii kana amma isinitti argisiisa. Aappiin kun isa kana jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana aappiin isa kana pilistoorii keessaa gadi buufattanii pilistoorii keessa argama jechuudha. Aappiin isa kana mee haala isaa keessa seenee isinitti argisiisa. Pilistoorii keessa illee gadi buufachuu barbaadan maqaan isaa akkuma asirratti argitan kana Muslim Al-Qur'aan jedha. Aappii keessa pilistoorii keessa seentanii Muslim Al-Qur'aan jettanii barreessitanii jechuudha. Aappiin kun baay'ee namatti tola. Barreeffama afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootii fi afaan Amaariffaan jira jechuudha. Qur'aana yoo nama dhibe jechuudha. Qur'aanni keessumayyuu hedduu yeroo nutti ulfaatu baay'ee nu salphataa jechuudha. Afaan barreeffama kanaan qo'anneetiniin afaan qura'aana san irra deddeebi'ee sirriitti qo'anneetiniin barachuu qabna. Waan baay'ee hedduu nama fayyada. Akkanatti ol harkisnee tajwiid bakka jedhu kana tuyna. Baada gadi buufanne jechuudha. Tajwiid bakka jedhu kana egaa tuyne ammallee gasiine bakka tajwiid isa lamaffaa kana tuyna jechuudha. Egaa haala kanaan nu fida yookiin yeroo keessa seenne jechuudha. Haala kanaan yoo nu fide Eddoo lakkoofsa tokko faatiyaa bakka jedhu kana suuraa faatiyaa bakka jedhu kana tuyna. Egaa suuraa qaraanu san ol harkisnee bakka qaraanu san irra tuyna jechuudha. Qulqulluu hadu qaratanii suuratu naasiin qaratanii eddoo qaratan jechuudha. Mee nama eddoo irra qaraa jiru irra haa tokko jechuudha. Eddoo itti qaraa jirtan jechuudha. Bakkuma irra qaraa jirtan jechuudha. Bakka kana tuyxanii jalqaba irraa qarawullee yoo barbaadan ol harkistanii quraanni aayaa 114 qaba. Bakka kanarraa jalqabuu hin dandeettan jechuudha yoo haarawaa taatanii jechuudha. Mee nama eddoo qaraa jirurra haa tokko jechuudha. Eddoo itti qaraa jirurra suuratu nuh jechuudha. Suuratu nuh amma akkuma asirratti argitan sana akkuma asirratti argitan kana barreeffama kun afaan arabiffaatiin barreeffamee jira. Akkasuma kun afaan Ingiliffaatiin afaan Oromiffaatiin barreeffamee jira jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. bakka argitan kanarratti afaan Oromiffaatiin barreeffamee jira. Maashaallah tabarakallah. Qur'aanni aappiin kun hedduu tokko namatti tola. Amma nu asiin kana dubbisa. Asiin afaan Arabiffaatiin sirriitti qo'achuu dandeenya jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola aappiin kun wallahi hedduu takka namatti tola. Ani garuu hedduu takka natti tole jechuudha. Bakka Qur'aanni namatti jabaatuuf baay'ee tokko nama gargaara jechuudha. Akkasii akkuma argitan kan itti aanullee قال بكأس التعانو كانت قال يا قوم إني لكم نذير مبين جاءك التعانو لي خلاص ما يروح سرتين إيرسو جون دك أرعيجو كانوا أكو مسرار كتان كان عربي فافي أفان أوروموتي والبرجراج جودا كنا كم مسرار كتان كان أسين قاتشا أسين مو عربي فان سرتي كانوا قالوتي وهلما نولبر نوكاي جودا ما شاء الله تبارك الله آية برباني كم إني آية برباني كانوا كسينة سرتي كراو دندينا جودا إني كن سورة النوح جتو آية تربة ميتها جودا حالا كان أنا كنا قرأتني كانت دوبر ديبتني تجويد بكجو كانت ويتني على طول أكا مثلا
suuta jedhee yoo isin akka qara'ullee barbaaddanii sagalee isaallee yoo barbaadan jechuudha. Yoo dubbifachuu hin dandeenye afaan oromootillee yoo dubbifachuu hin dandeenye sagalee isaallee yoo barbaadan sagaleen isaallee akkanumatti haqqiixanii أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. akkuma asirra argitan kana sagaleen akkanatti nu qara'ee eegasii nu qo'achuu dandeenya jechuudha. Sagaleen nu qara'ee jira barreeffaman maashaallah tabarakallah. Aappii kana gadi buufadhaa. Akkasuma ijoollee keenyallee gadi buufanii fi akkasatti qara'anii dafanii quraana haffazan nama taasisaa jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Akkanumatti tajwiid bakka jennu kana seennetini keessanii qara'uu dandeenya. Ala xuulillee akka nu qara'uu barbaanne aayaa hundaa yoo zaleessisne haala kanan nuuf qaraa jechuudha. Anamma ala xuul qara'uu hin barbaanne suuta dubbifachaa tiniin afaan oromoo kanaan dubbifachaa suuta dubbifachaa tiniin qara'uu barbaade haala kanaan qara'uu dandeettanii jechuudha. Akkuma asirra argitan kana suuratul juuza tokko jechuudha. Asmaara bismillahir rahmanir rahim haala waan namatti tolu jechuudha. Afaan oromifaatiin kan barraa'e jechuudha. Bismillahir rahmanir rahim. Kuna akkasumatti suutaan deemnetni qara'uu dandeenya yoo barbaanne kan ragattu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ani suuratul faatihaa akkanatti haala kanaan qara'uu dandeenya. Gattuine yoo barbaanne immoo ofii keenya dubbifachaa deemna. Bakka nu dhibetti immoo sagalee bannaa jechuudha. Sagalee itti banna bakka nu dhibetti sagalee itti bannaa jechuudha. Haala kanaan aappiin kana fakkaata. Aappii kana immoo Pileestoorii keessaa argattanii maqaa isaa akkuma asirra isinii hime kana Pileestoorii keessaa Muslim al-Qur'aan jettanii barreessitanii aappiin suuraa kana ofirraa qaba. Yoo Pileestoorii keessa seentanii yoo